warra muuziqaanuu taphatan mi harka rukutaa fi takka. Steejii kana gaafa laalu moodela ta'uun barbaada. Gaaf tokko beeksisa wayiitu ba'ee moodelingiif hin deeme jennaan. Dhiifama moodela barbaanne malee wadala mitii naan jedhan. Erga guyyaa sanaatii yoo xiqqaate moodela arsoo addarii ta'uu nan danda'a yaade ittiin deebine. Odeessaan sinin dhiyeesse. Kadhata koo. Yeroo kaan ganama yoon fuula dhiqadhu yaa Waaqa nagaan na bulchitee nagaan na oolchi hamtuuf hamattuu narraa qabi salphoo narraa qabi waan hin har'a nyaadhu qabaa waan hin boor nyaadhu nan dhowwatiin jedhee kadhadheen ture kan inni dhiqadhee afaan bulee baafadhu. Kadhaan akkasii waan barriitti darbe wayii fakkaatee natti mul'annaan har'a yaadan kaase. Silas nagaan buleer jechuun na rakkisa. Ollaa kootii sireen mooraa keessaa saree waan iyyaa bulaniif hirribni jakootti hin dhufne. Kanaafin kadhannaa koo ammayyeessee miidhagsee gurra Waaqaa caalaa gurra ollaa koo haaseenuuf sagalee koo ol kaasee yaa Waaqi nagaan illee hin bulle nagaan na oolchi hamtuun abidda hamattu wanti hamatamuu feesbuukii irraa nan dhabsiisiin salphina na oolchi. Salphoo soqolatti ammoo soqolaa kan gargaaru na gargaari. Waan hin har'a nyaadhu hantuutarraa, waan hin boor nyaadhu hattootarraa, waan hin boor nyaadhu immoo bulchitootarraa naa dhoksi. Ameen. Yaa Waaqa wayin irraanfadhe. Akka bulchaa ganda keenyaa aanaa bulchuuf otoo eegamuu jijjiirama gufachiista jedhanii hin xumurre. Dafee manatti deebi'e. Shayee danfifadhee daabboon kaleessa shamsiyyaa irraa bite sana cuffachuuf yoo jedhu natti salphate. Jedhanii jedhee daabboo dhiisanii suuraa daabboo gurguruu jalqabanii jedhee gungumaa yoo laalu hantuunni keessatti agdeetti. Kadhaan koo silaa garaa qulqulluun akka hin taane naa gale. Shayee garaa qullaatti dhugeen karaarra bu'e. Finfinnee keessa jiraachuutiin dantaan addaa ani argadhe tokkichi hariira nagaati. Hariirri nagaa Finfinnee sagaleen qabu dhaadannoon qabu. Ganama hiriirtee galgala shaa jettee hiriirtee galta. Mootummaan maaliif eeyyama malee hiriirtan hiriiruu keessaniin jijjiirama kana gufachiisaa jirtu jedhee mana hidhaatti sinnaqu. Inumaayyuu hin jajjabeessa malee. Ammaaf oduu misoomaan dhabneeti malee miidiyoonni keenya tokko tokko carraa mootummaan isaaniif mijeessatti fayyadamuun jiraattonni magaalaa Finfinnee tokko tokko taaksii daabboo fashaboof bakkee garaa garaatti hiriiruun fayyadamoo akka ta'an beeksisaniiru. Hiriira irratti namoota arginee haasofsiisneerra. Mee maqaa keessan adda bal'atu jijjiirama kanarraa maal fayyadamtan? Jijjiiramni kun waan baay'ee jijjiire. Fakkeenyaaf dura abbaan manaa koo ture sukkaara kan bitu. Amma erga mangistii haaraan kun dhufeeti anatu bita. Anatu nyaata hojjeta. Anatu afaan kaa'a. Maal isaan muudamaniiti? Lakki aktiivistii ta'ani. Ammas darbee kan biraa gaafate. Abbaa jijjiiramni akkamii waan addaa maaltu jira? Mucaagoo bara Haayile Sillaaseetii kaasee daabboo fi hiriiraan ture. Akka hiriira baranaa garuu dabareen dafee naga'een beeku jedhan. Jijjiirama kanatti fayyadamanii hojjettoonni mana daabboo kanaa ariitiin isin keessummeessaa jiru jechuudha. Lakki malee maal naree abbaabba namni jeessoo mi'eeffate. Nu warra harka qalleeyyii qofatu daabboo nyaata. Waan jedhu natti fakkaata. Natti fakkaatan jedhee kan hiyyeessaa silaa tokko hin tolu. Haala mijataa mootummaan taaksii firiiruu naa kennetti fayyadamee kunoo harbuurraa laga harreetti imalaan jira. Namni ga'eessi tokko cidhakoo taa'ee gaazexaa dubbise. Mata duree የኦሮሚያ ክልል ከአዲስ አበባ የሚያገኛቸው ልዩ ጥቅሞች jedhu argeen jedhe dubbiin sana dhibee. Siinis akkuma gosi dhibeera naan jedhe afaan Amaaraan.
baay'ee malee. Sinni bani jarri kun naan jedhe. Jarri kun Addis Ababaa kan hundeesse nuyi Iteegee Xaayituun utuu lafa kana hin jaallanne ta'ee Minilik teessuma mootummaa isaa godhachuuf yaadu ture. Erga waggaa 125 ta'anitti kan Finfinnee Minxiqirsoon kan keenya jedhanii lafa dhiitan. Eenyu isaan lafa dhiitan kun akkuma nama hin beekne gurra qeensee waa'ee koo isa waliin of hamachuutti ka'e. Waramoo takka. Waramoo si haa godhu ayyaanni abbaa koo. Kan isaanii miti jettaati jedheen ilaali gaarreeffachaa itti yaade. Kan isaanii maaltu godhee jedhee falmiif gaazexaa cufe. Nama kana wajjin yeroo gabaabaa qofaaf bitii kan hin deemu. Eeyyee maaliifan dubbii kana hin gabaabsuufi akkamsee obboleessu. Keessummaa tokkotu gaaf tokko laftitti dhiinaan mana warra guddaa tokkotti goree na bulchaa jedhee kadhate. Manni kan waaqaatii jedhanii miilarraa dhiqanii nyaachisanii obaasanii bakka ciisaa kennanii fi bulchan. Ganama ka'ee anoo takkaa biyya akkasii nagarree gatii oolmaa keessanii akkam baasuuf yoo qotiyyoo qabaattan lafa keessan isiniif qoteen karaarra bu'aa jedhee kadhate. Warri manaas waan kun aadaa isaanii ta'uu malaa jedhanii qotiyyoo cabadanitti laatan. Keessummaan sun har'a boor har'a boorotuma jedhu waggaa dheeraa jiraate. Biyya isaa dhaqee niitii isaa ijoollee isaa hortee isaa mara fidatee dhufee jiraachuu eegale. Warri abbaa manaas jaalalaan simatan. Yeroo keessa ijoolleen isaa dargaggoomuu gaafa argu warra manaatti duulee lafa isaanii irraa achi ari'e. Maqaa qe'ee sanaas gara maqaa isaatti naannesse. Abbaan manaa mee ture? Abbaan qe'ee inni sirriin isa kami? Isa qe'ee irraa ari'amee moggaa jiraatu moo isa keessummaa dhufee maqaa jijjiire jedheen gaafadhe. Akkuma maal wanni gaafachiisa ree abbaa qe'ee isa duraatii ga'a. Finfinneenis kanuma jedheen buraa bu'uuf ga'e. Otoon bu'iin mee duramaa waan tokkomaaf hin dabaluufi. Waanuma kamiifuu Finfinnee keessatti afaan Oromoo haasa'amuun Oromoon heddummachuun mataa si dhukkubsa taanaan irreechi ga'eeraatii sanduuqa awwaalchaa qopheeffadhu jedheen biraa bu'e. Salphoo soqolattee soqolaa akkan gargaaru na gargaari jechuun kana mitiire horaa bulaa.